Ego galatti dabarkeeko. Tuulamticha barqacceen koo daalatti dabarkeeko gidduu galannaan jettee sichi kadhaadhaaf dhufteen. Teddy Afro albama isaa Itorikaa jedhu sirboota 18 kan of keessaa qabu keessatti sirba tokkoon Oromoo mata jedhee jira. Isaaf ammoo tuyyuu deebii quubsaa deebii gahaa waan ta'u yoo sangeetewunii fi Galanaa Gaaromsaa afaan aartiitiin waa jedhanii jirani. Kana maaltu ammoo isaan shaashambaa zanaaffata jedha. Walaloo fi yeedaloo isaa maal akka jedhu seenaan isaa maal fakkaata kan jiru xiyyitii biyya walitti darbattu jedhama gati jedhaati waliin ilaalla. Isin ammoo hamma sanitti subscribe godhaati nafaan bu'aa viidiyoo kana ammoo like godhaati. Akkasumas ammoo viidiyoo kanaa fi viidiyoo sirba yoo sangeetewunii fi Galanaa Gaaromsaati share godhaa ofii keessanillee laalaati. Viidiyoon isaa gara miiliyoonatti akkasii kutaasisaa isiniin jira. Kallattimaan gara sirbaa gidduu galan jettee qe'ee namaa dhufti. Abbaan keessaatti gidduu galee caafee galee afaan tokkicha aadaa tokkichaan cafaqee moo'uu fedha. Kanaafan jibbee faajjii keetiin carqee jedha. Maltee daboo jibbaaf maraatte. Aduun addeessan taatu adalli leenca mootu. Adalli eenyu leenci eenyu aduun eenyu addeessi isaarratti biyya isaarra farma muree seenaan ragaa baate kan biyya gurgure. Deebii yoo kennam akka kana aartiin afaan aartiiti qawwee afaan qawwee waraanni waraanaan aartiin deebii yoo kennam akkanatti bareeda. Deebii quubsaa deebii gahaa abbaa ogummaatiin afaan ogummaatiin. Sirba kanaan akka bohaartanii reakshinii kanaanis akka bohaartan akka bashannantan abdii qabaa. Egaa odeeffannoowwan akkana kanamu viidiyoowwan akkanaa reaaktii akkana kan bashannansi akkana bohaarsan seenaa fi duudhaa kan of keessaa qaban hin barbaadda yoo ta'e yeroo raas kanatti walitti deebinu ta'a. Egaa sirba kanaaf immoo deebiin akkaataa ammaa kanatti kan kenname jechaadha. Amma sirra deebi'uudhaani sirba Galanaa Gaaromsaa fi Yoosan Geetuun galmee seenaa kan jedhu deemaatii ilaalaati. Share godha YouTube channel isaanillee subscribe godha video sanas share godhaati wal biraan gahaa view isaa akka ibiddaatti akkuma sirbichaatti akka walaloo sirbichaatti akka buba'u taasisan jechuu barbaada waan nuuf galatoon galmi keessan jechuudha. Bye.